وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا ديني نفلت إسلام ما إجنو قوت خراهندما خراسا كفن تلا ميخا رب فارسنا ميخا رب فارسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليا كينيا وبليا مسلمة خنين الدنيا تنرى جراتا هند خيسانو تون سغنتا درغغوتا تن تربانيتي تي في اسلامات الرا ساعتك كاف اسني ديهاتو اكما دور والبرسيسني ساعه تني ايغني استوديوتي اركمني جرا الرا ربين كينيا نون فدي اكما دوريتي خيسموتا غرغرا قبني اسني دياچون كينيا نيادتما نمو تربان كوتي نوجين توري وبليسا خينيا استاذ خينيا علي سفيان اساتو استوديو نوجين جرا قوبي sagantaa dargaggoota taguyyaa irraa sagantaan nuti irraa haasawuuf filannee dargaggootaa fi hajjii waan jettu inshaallah qophii tana keessatti dirqamummaa hajjii tarabbi subhaanahu wa ta'aalaa arkaana islaamaa shanan keessaa takka godhe dargaggummaatti hajjii godhuun tun maali, hajjiin tun dargaggeenni godhuuni tahamoo, hajjiin tun dalagaa manguddoo qofaatii waan jettuufi imala hajjii kana keessatti dargaggoonni akkamitti ilaalamaa waan jetturraa keessa walii baana. qophii tanaa wajjin turtii gaarii isiniin jan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga torbaan lammaffaatiif sagantaa teenya kabajjee nagayaan TV Islaamaa tira nu dhufte galatoom hedduu. Isinilleen inshallah yeroo lammadaatiif naaf heeruu katiif jazakallahu khairan ibsa akkasumatti istuudiyoon TV Islaamaatillee galatooma. Masha Allah. Ustaaz inshallah yoo rabbiin nu fadhe arraa imala hajjiitii fi dargaggoota waan ilaalurraa haasoy wantiniin asitti si'aa feereef waa malee miti akka dargaggeessaatitti rabbiin kun umrii tee guutuu keessaa siin fadhee waggaa dabre yeroo akkanaa tana rabbi si waffaqee imala hajjii deemtee turte waan arkitee fi waan hajjiin san fakkaattuu fi waan taajjabdee fi waan si gammachiise waan ulfaataa hundarraa haasofnarra inshallah yoo rabbiin jedhe inshallah yerummaan fuuna tamam inshallah تمام أستاذ ميجل قبل رتي فضيلة حجي ترامي أكما بيك محجين تن أركان إسلاما خيسا ركني تكته وجين جبين حجين تن أمنتي إسلاما خيسا كبدورة دقيقة تكافي لما دعوتو دخلنا فيه المهم. اوكي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ربي سبحانه وتعالى قرآن ساخس الدبتي ربي في المنا ما ترتي دركمة هجر حج البيت من إسا زيار حج يقولون من استطاع إليه سبيلا نما إسي يقولون دنده تبا خني رحمة ربي حج واجبته وجن رب سبحانه وتعالى نما إسي دنده الرتي يجي دبقته رب سبحانه وتعالى دنديتي حجين عمتو تقول رب نوعان نبي صلى الله عليه وسلم حديث خيسة دبتني بني الإسلام على 5 إسلام ما أنتم وانشن الرت جارم تيجتشو شنن كيسا تكتمي من ربي دكاني زيارو حج يقولوا حديث براخيسة النبي صلى الله عليه وسلم صدر كان سيجا هدو تمو ديك أتكافي لما خيسة تجاوز نامجت إن شاء الله خوني أكمل يادي تشيسوتي من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه نمني حج يقول إيه دوبعرتي حج يقول إنسان كيسة جتشها ما دبني جتشها بالاجين دبني كسمتي جتشها ما هن هجني أكجا فجرا هذا إساتي خيسة بهتي دي بياجا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ديلي كل هاوي ديلي تقول راهيس قدر راهيس دوبعرتي وركا أديتاتي دي بتاجتشو نبي حديث براخيسة دبتي صلى الله عليه وسلم مالجا الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة حج كل حج ويتقوتو أصوب دين هجني أصوب دين دبني أصوب رب بن جيبون هجني نجيان أكرب بي سر رجالات سانيتي
yoo goote galanni kee jannata malee hin taane. Kanaaf egaa sadarkaan biraatti illee ni jira. Rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf fedhu inshallah. Amiin. Jazaakallahu ustaaz. Akka bareedatti ibsitee wanni yeroo tanatti mata duree dargaggootaa fi hajjii jedhu kana fudhanneef yerootu yeroo hajjiiti. Akkuma kalee amma yoo intarneeta ilaallee namni hedduun warri dura seene hajjii seenanii jiranii jechuudha. Xiqqoo gara hajjii kanatti akka hawaasaatti rakkoo nuti qabnu jira. Takkaan immoo hawaasni keenya akka itti fahametti maybe gara dargaggoota keenyaa yoo as dhufne biyyoota biraa ati dheeyxee jirta waan arkite irraa nu himta fuula duratti hawaasa keenya keessa yeroo arkine immoo manguddoo amata hedduuf maallaqa walitti qabatte malee dargaggeessi hedduu hajjiin dhaqu wanni nuti dhageeyu turre biyyatti takka takka mootummaa faatu akka dargaggeessi hajjii hin dheeyne dhoorkaa yoo hajjii dhaqaniituma achumaan suudiitti hafanii faa jechuudha dhageeyu turre tunillee jiraachuu baattu amma gidee biyya alaa tana keessa jirru dargaggeessi akka fedhetti dhaqee dhufuu danda'a jechuu dandeettii ni qabanii tanaafuu mee dargaggummaatti hajjii godhuun tun maal fakkaatti mee islaamummaa keessatti? Wanni bakka tana irra dhaabbadhee obboleen kiyya hubachiisuu barbaadu hajjii tana qiimaa isii gizuma bakka san dheeyxee silaan dargaggummaan godhee wanni ja'amu si dhaggeeffama. Maaliif jennaan wanni kuni isiintu waan qaamaan hojjettu waan ta'eef dalagaan qaamaan hojjetan yeroo hundaa'u dargaggeessa irratti laaftu. Dalagaan qaamaan dalaguma gosa fedhe haa ta'u ati dargaggeessaa ni utaaltaa waan fete ceetuus amma qabuu dandeessa duba gartee utaaltuus amma baafachuu dandeessa. Kanaaf dalagaan qaamaan hojjetan kuni yeroo hundaa'u dargaggeessa irratti laafaa waan ta'eef kanaaf xiqqashoo yoo namaa hime namaafillee galuu numa dandeessi ammoo moorka namaa galtu rabbiin si laaffiseetuma gizee qaamaan bakka san dheeyxee dhaabbatte si galee hajjiin tun duba gartee akka ati kitaaba irratti qara'aa turte san akkan taane duba gartee dhibbaa dhibbatti ifa sii baati. Gama biraatiin duba gartee xiqqashoo yeroo hedduu akka hawaasa keenyaatitti gizee ilaallu namni kun hanga dulloomuu fa'aa eeggatee hajjii godhu takka hajjiin akka dargaggeessa irratti dirqama hin taane akka namni kun yoo dulloome malee dirqama hin taane namni kun xiqqashoo aadaadhaan fakkaata. Aadaa nuti abbootii teenyarraa dhaalaa dhufne yooma fakkeenyaaf nama garii dargaggeessa gaafattee bo'aate hajjii maan goneetteen osoo haatii xiyyaaf abbaan hin goone godhaa ijaa. Haadaa min baabil birri duba gartee hulaa haadhaaf abbaatiif tola ooluutiin gizee ilaallu bareedaadha. Ammoo man amila saalihan falinafsihi dalagaan gaariin namni dalagaa gaarii dalage mootummaa isaatii fi kanaaf inshaallah xiqqashoo inshaallah keessaahuu deemna maal hujiidhaan gizeen jedhu kana maal akkasii mudatu manguddoo irratti maaliif wanti tun ulfaatti dargaggoo irratti maaliif wanti tun laaffatti waan jiru inshaallah itti dhufaa jirra. Wanti ni beektaa gaaffii tana si gaafadheef amma dura asuma teenyatti anaa fi ustaaz Shaafiin waa'ee soomana shawwaalaati irraa haasawaa turre biyya teenyatti soomanni shawwaalaa kun maqaa beekamaa tokko qaba. soomana manguddootii jaaniin sani gaafa san daawwattoota keenya wanni jechuu turre ibaadaa rabbi subhaanahu wa ta'ala khobxeessee tunta dardaraatii tunta shamarraniitii tunta haawwaniitii tunta manguddootii je'een jirtu soomanni kun man saama ramadaana thumma atba'ahu sitta min shawwaal je'eeti man saama san ummata islaamaa guutuu soomana tanaafuu waan ibaadaa tana murna tokko qofa irratti hin gabaabsina haa ballattuu jenneeti haasoyne wanti hajjii tunis akkasuma fakkaatti jechuudha. Hayyame ustaaza eegaa dargaggummaatti hajjii godhuun barbaachisaa taate hajjii tana dargaggeessi tokko gizee dhaqe sinqii akkamii irraa fudhatee gala. Jijjiirraan dargaggeessi tokko osoo hajjii ati amma akka dargaggummaatitti dheeyxee hajjii gootee dhufte bakka dur dhaabbattuu fi bakki amma dhaabbattu akkamii meesitti maaltu jijjiirama akkamii hajjiin tun dargaggeessa tokko irra fiddi. Imaanaan haa ta'u qalbiin isaa zikii qabaachuun haa ta'u gara rabbii jarjaruun haa ta'u namni kun hawaasa keessatti jaalatamuun haa ta'u mee waan tanarra. Duraan dursa osoo gaafeet na gaafatte tanan deebisneen duratti maaliif hajjii dargaggummaan godhuu barbaachisee waan jiru kana xiqqashoo keessa deemeetiin ibsuu fi barbaachisa. Akkasumatti ibaadaa fi dargaggoo waan jiru hadiisa ammaa tiree dubbattee wajjin wal qabate yaa obboleen keenya yaa daawwattoota keenya ibaadaan ati dargaggummaan hin goone. Tagaafni ati dulloomte gootuun jirtu dura sigalee makam yeroo tana shayxaanii si barbaada dargaggeessa yeroo tana barbaada rabbiilleen yeroo tana barbaada dargaggeessa tanaaf nabiin sallallahu alayhi wa sallam wa shaabun nasha'a fi ibaadatillahi
jazaa dargaggeessa ibaadaa rabbi keessa guddate guyyaa jabaasan gaaddisa arshii jala isa kaa'ee isa habajuu isa taasisee jechuudha bagartee. Tanaaf ibaadaan dargaggummaan bareeditu ibaadaan dargaggummaan mi'ooyti. Halkan kaatee fuula rabbii dhaabbattee bu'uun amma mi'ooti wanti hundinuu amma mi'ooti jechuudha kanaan halaallu. Hajjiin maaliif dargaggummaan godhuu barbaachisee waan jedhurraa hin dura see eegala. Wanni kun imaltuu deemtaati. Sigaleen keessattuu biyya amma nuti jiraannu tana keessatti yoo kam xiqqaate ati asii ilaachi sa'a 17 xayyaaraa gubbaa teessa. Sigalee amna dheeraa kana deemuu mataan isaa hangam takka nama dadhabsiisuu ni beeytaati. Sigalee moo kam takkaffaa amna kana. السفر قطعة من العذاب. amna kana ati dargaggeessaa kun hangam takka kamuu dhiisuu kutuu ni beeyta. Dhiisi haya ta'amna namuunuma deema. Garuu gizee achi duba gartee hajjii san seente hajjiin tun hujii. Sigalee moo kam dalaga. أول دورة دوبا قرتي جزء رفتي يوني فيها تمتع نيته عمره في حج ولا تقولون نيته عمره قوتها جنة سجل مكان عمره هنجيزي يقول أشيسين تدورة وني أتدورة الكدون طواف دو سجل جرامي طواف هنا هو ترب كعبان طوافه كبت همنا وجيزي أتي بكسن سين تنم بليم مكعب بكسن جر سلا نم تكشولة تاتي كعبات تياتي الشر جتان وجوزن وان ديك عشان جاهي سفر رافيتو. أشتين سك أكن جنني وكامن تنسيت يهاتو نمسيت يسنجلون ومتأني ديما. كعبان توني هنگوما أتيسير رافقات شادي أم تتكت أوافني سيتيس بلّة شادي ما جت شو دوبا قرتي. إنه ما تو أما بلّتي بلّتي خنو هوكي برا باسني چرّان أمي دوبا قرتي لفتي هنكتي لفتي لبّتي جت شو. سيقول مكان so ويتا أتي أشيكو ببّاتي هجوتا كشير جتو وان سلا جيزي لفوقو هجوت ربع فيتو جناتي هجوتا كشيكو باشي جتا جتو سو وان خنا مال جدو جرتا ميلان ديمو جرتا جتو طواف الراس جل أبي دورة إذن أتشيبو دا مقام إبراهيم جلني صلاة أتشيبو دا صفا في مروة جدو في ديتو صفا في مروة جدو خن متان ساعتك أشوف فوقو سلاد بكي سنتك أشوف هادي تكا كلها تاتي جرجرتي في ديف الرافد بكي أكنا نماجر سوتا أكا روزا ديم تدو هجوت ربع ديم تكاسي ديمتي دوبا قرتي سيقليمي أتي عمره متانا قولوني وكم تكاتي زعاشن جافاسي فرچوني مالا تري أتي حلقة ولكا ديتي جيزي سوبي أزاني فافيتوني مالتا هوني عمره دا إبادة لافتو دا فيته دلقان جبدون دوبا قرتي بكا حجي تانا جرتي حجي تانا دوبا قرتي حلقان مينا جيزي بولتي مينا الران دوبا قرتي حلقان سديت تفايشو بولتي حلقان سقلفا عرفت تشيد عبد عرفا قويا دا بچا اولتيدي هنگا ويا بيتا الحمد لله نتي ورا امريكا في بيوتا دوبا غرتي غرغود دارك خنا باسا سيفودا دوبا باسني سيفودا يسا سيجيسا مزدلفه سيجيسا جچوي مزدلفه ايغا بولتي بودا قطيدا بكيتي تديم قبد سلا ايسا طواف الافاضه غدو قبدتو سيغلي ارغا متافر هادي بولو دربتي خنون طواف الافاده غدو دوبا غرتي ميلان ديم تملي مخينان ديمو ان من دنديسو دجين اكجر تركو سو بكجر تساني را نتي اما من الراخانيتي طواف الافاضه غون من الراخانيتي مكه نيچو ايغا بولو دربني بود سيغلي بكجر تساني راخاني بكا بولا دكون يو اكم تقات كيلومتر سدي افور ميلان ديمت ميلان ديمت بكتا نوني سيفودا مخينان جرو بابورا قفا جر بابورا خانا نمني خينيا اكا اتفودا تيدا قم بيخ سيلان جرا بابوري غرو يو نما لفاسن قوچولو تي اكام بيخو تاتي مالي نبد سيغلي ميدي سو اما مينا شراخي تراخاتي بكا بولو دغاتي دربتان سن ديت دغاخي ايغا دوبا غرتي بولا سديني تي دربتي بودا ايسد ديمتي جچودا اچر راخاتي ماس بكا بولا تراخاتي حرام دغو قبد مخينان سيفوتو تكلن نجو خد اكا جرونا مدچين كون نمانغو تمي ميلان ديمتي جچو بكا دغاتي دربتاني حرام سنجد يو كم تقاتي كيلومتر سديج انا افورنيتا اتما كيلومتر ميغدم ديمو قفا كيلومتر توربا سدد ديم ديما ميلان ديمو جرتلال اوكي اذا ناتي دردره من قدون امنا ديرا هاني ميلان ديمو ندن ديسي غيزي ديم تو خانو يو ددفتين ديم او واجرا هدو من انا ما تيجرا دوبا غرسي سيغلي والله من قدو غري ان تنين اركي نما غري خا سكري فان تيخي نما غري خا ديغني فان تيخي نمني غري والله سو خرا خنا سو جديمو جرو حفوري كون تيچيتا دوبا غرسي نما خنا هاري موغ قبدي حفرتيتي وامك اتو دفكه كنسرايا
achirraa duba gartee amna dheeraa kana gizee deemtee booda maal goota xawaaful ifaadaa godhuu qabda hogguu torba shir jettee jechuudha kaabaa mareef irraa dubbanne san gootee kos yoo hujii amma dubbachuu jiru kana gootee malee hajjiin teen guutamtu dirqama hajjiiti si galee mokkam okay dhagaa namaa sirraa darba haa jennu dhagaa namni sirraa darbuu danda'a yoo ati dadhabbii qabaatte garuu bakka xawaafaa san deemuu qabda takka erga xawaafa san akkasitti xawaafte booda eessa deete safaa fi marwaa jidduu fiiguu qabda re walumaa galatti humna barbaachisa duboo laal amma ani gaafaan hajji godhe san gurbaa namticha dardaraa soomaalticha tokko nu hojii jira nuti maal goone arafa dhaabbannee musdalifa gizee bulle wanni goone erga musdalifa bulle booda think yoon duba gartee yaadadhe boolloo darbanneeti boolloo dhagaa darbinee deebinee mataafirraa haanneetuma teenye garuu inni maal godhe erga boolloo isaa darbate booda subiiqe qaxxitaa duba gartee gama wanti qote harama xawaafa isaa godhee safaa fi marwaa isaatis fiigee yoomnu deebinee beeta halkan saa 12 deebi gizee dhufe gaggabee qofe bakka inni dadhabe laafate dhukkubsate guyyaa 3 dhukkubsate ciise mucaan san mucaa dardaraati ala kulli haali waniin simu jirutuni humna barbaachisti so ammas gizee dhagaa darbattu kana guyyaa hanga mina buluu qabdutu jira mina guyyaa 3 bullaan saa guyyaa 3 bullu kana hunda duba gartee guyyaa tokkos dhagaa darbannee deebina kasitti deemaa deebite jechuudha so dhaqanii dhufuun kiiloomeetira 5 cinaa jaanii fudhatte hogguu hanga mina bultu kana so amna deemtu kanaatiitu daaraa si godha angoo yaa ibaadaadha alhamdulillah tanaaf hajjii dardarummaan godhuun hedduu barbaachisaadha namaa wajji wal dhiibuu jira namni garii duba gartee si dhiibaa hanga dandeessuttis nama nyaatee humna qabaachuu qabu ta'uu qabda okay idan ani manguddoo wallahi amata 60 nama duba gartee wiilcheriin deemuu jira nama garii dhukkuba adda addaa qabu jira namni kun gizee dhaqee dhukkubsatu jira duba zamana duba gartee ilaa rabbiin hanga akkasi godhu wanni ifeedee achillee dheexeefillee darartee namallee darartuuf hin jiru kanaaf hajjii dardarummaan godhuun tanaaf barbaachisaadha. Angilmaan su barbaade dhiifama yoon dheeraa. La wallah jazakallahu khairan barakallahu fiik. Saniiti eegaagaa humna barbaachisti irra walii galle dila kana namni keenya ni dhageeya dargaggeessa keenya maybe tana booda yaanni isaa ni jijjiirama jennee huban ilaalchi inni hajjiif qabu hanguma dhageen takka rabbi warra dhagee itti fayyadamu rabbiin nu haa godhu eega akkana taate ustaazamee su'uubaata himtee jirta nama dargaggeessan tahiniif imala hajjii kana keessatti wanti akkaan jabduu ta hawaasni baruun qabu maali wanti akkaan itti jajjabduu namatti Anioniin hawaasa keenyaaf dhaam keessattuu warreen Ameerikaa keessa taa'ee haadhaa fi abbaa isaa hajji goosisu wallahi lazim haadhaa fi abbaa kiyaan hajji goosisaa jettee asii namatti haasa'u miti isaan hajji goosisettee abaarsan fudhatinii wallahi tanaan dhaamaaf manguddoo umriin kotte as teessee isaanii maallaqa ergitee barana hajjiin goosisu jiraa jee namni garas keessa deemee dubbata dubbiin as teessee duba gartee maallaqa isaaniichitti ergitee abaarsa fudhachuu jirta malee hajjiin ati goosisu jirtu hin jirtu fardiin jabeesseetti himu warreen haadhaa fi abbaa rabbiin isinii hanni haadhaa fi abbaa keessan dhaqaa harka keessaniin goosisa hajji maal jennaan takkaffaa isaanan kun umrii isaanii kuttee jirti lammaffaa dalagaan ammasii himu jiru kuni dalagaa humnaati sigaltee sadaffaa biitii isaan dhaqantuun isaaniif haaraya dachiin tun isaaniif haaraya wata kan beekan ati nama dardaraati biyya alaa jirta afaan biyyaa beektaa hunda beekta soo biyya takka irraa hatee gizee biyya biraa dheexee onni haaressitti hin jirtu maaliif biyya sii gadi xiqqoo deemta mal biyya sii oli guddootitti hin deemtu si galee mukkam bimaanaa biyya magaalaan siitiin baana malee biitii lafti kabajaa qabdi yeroo hundaa'u lafa makkaasani akkasitti jechuu fedheeti kanaaf duba gartee ummanni kun gizee achi dhaqan takkaffaa duba gartee san itti dhufna okay haatiiti yoo dadhabdee duba gartee achitti miidhamte eenyuutitu sii quba qabaata duba si galee mukkam yeroo garii dhagaa ati irraa darbuuf haadhaatiitu jira duba si galee mukkam okay yeroo garii namuma isii tanaa'u fuudhee bakka haramaa san geessee isii xawaafsisu jiraachuudhaatitu jira tanaaf hajjiin namni biraa namarraa bakka bu'ee godhuu fi hajjiin ilmii haadhaa fi abbaa isaatii wajjin godhu takkaa miti kanaaf wanti jabeessee dhaammadhu haadhaa fi abbaa keessan maallaqa asirratti ergitanii hajjiin goosisina qaamaa wajji dhaqaa godha
Tana ta'in jabeessee dhaammatu. Maashaallah. Amma gaa beeyta dargaggeessa irratti xiyyeeffannoon teenya guddoon hajjiin tun eega akkana jabduu taate dargaggeessi siiriyeessi fudhachuu qabaa jechuudha. Hedduu. Maaliif jennaan boodanii boo'e dhiifama wallaahi dhaziim hajjii yoo dargaggummaadhaan hin goone booda wallaahi dhaziim ni bocha duba maaf jennaan namni guddachaa deema malee namni duba gartee xiqqaachaa hin deemu lakka guddachaa deemtu lakka umrii sissikaa deemtu dadhabaa dhufta duba gaafa dadhabde san duba gartee hajjiin godhatti waan biraa keessaa hin naqinii kanaaf amma osoo humna qabdu osoo duba gartee cimina kana qabdu hajjii teema ofirraa godhi. Maashaallah. Wanti inni jechuu barbaade ani eegaa akkana taate keessaafu amma yoo hara biyya nuti keessa jiraannu tanatti as deebinee halaallu taate namni irra hedduun hajjiin irra wajjabdee jira hajjiin goon. Maybe akkootuma dargaggoota asitti namni yoo wal beekee qaraatittis hin jirre ta'uu yoo dalagatu ta'e amatatti hangana harkataa yoo jenne irra hedduu nama hajjiin dirqama irratti taati jechuudha. Tanaafuu hajjiin dirqama namarratti ta'uun san sinqii ittiin deemtee deebitu qabaachuu waan yoo warra nama maatii qabaatu taate hanga ati galtuu warri keessan sinqii gaarii argachee jiraachuudha akka dhaamsaatitti gaa dargaggoota keenya irra hedduun hajjiin isinirra wajjabdii hanga manguddummaan isinit dhuftuun eeggatinaa jechuu ni qabna moo. Hajji ummata Ameerikaa kanamee hajji ummata biyya biraatiin niqashu adda goone haalaallu keessattuu hajji ummata biyya keenyaatiin dargaggeessi Ameerikaa jiru sigalee mukkam hajji nama bar alal aqal doolaara 5,000 fi wayi humajjaa yoo kam fakkaata sigalee mukkam soo 5,000 fi wahii kana gizee isaan sirraa fuudhan waa hunda if keessa qabata nyaata kee dhugaatii kee bakka ati raftu hunda takka lammaffaa namni Ameerikaa irraa gizee hajji godhu kabajaa qaba achitti bakki ati teessus bakka kabajaa qabdu hoteelli ati teessus hoteela seeftii hoteela bareedaa keessa teessa nyaataa fi dhugaatiin itti hun hajamtuu gizee cidheete bishaan zamzamii fi timirmaanuu jiraachuu dandeessi galee mokkam kanaaf maallaqa hangasan duba gartee ati yoo qabaattee rabbiin si laafise hajjii godhuun sirratti waajibaa. Sigalee eeka biyya biraa nyaatatti yaadaa waa hedduutti yaadaa gawaan biraa hadiyyaan namaa fidaa waan adda addaa waan sanii alaa maallaqa biraa yoo fiifitti yaadde malee ati hanga san duba gartee rabbiin si beeynaan yoo faamilii qabaachuu baattee dargaggeessa nam tokko taate humaa duba gartee ati firraa yoo numa dardaruun maangooti irra wayyaa nama dargaggeessa cimaa habultii qabu yoo taate isiinuu hajjii 7 deemna warri Ameerikaa kun ejensi adda addaatuma baatiif haa ta'a malee 7 3 waan faamiliin teetti jiraattu qabaannaan duba gartee dafiitii gizeen firraa godhi waajiba kana firraa haayii sadeessaa waniin dhaamuu fedhuu fi ati gizee hajjii goote reefu gaafii na gaafateen irraan faga'ee islaamummaan tiyya guutuudhaa waan jaamtuu si dhaggeeffama bakka gizee hajjii goote alhamdulillah ani bas arkaan islaamaa shaniimi egaa anta shahada an laa ilaaha illallah anna muhammadan rasuulullah taana jette watuqiima salaati jirta وتؤتي الزكاة زكاة خنتشو مجر تنقرب بسبيخ صومنا جرتا وتكتين سرافت متان جزيت أنا قوتي إسلام ما وجوهان دو بقرتي وجوهان دو بقرتي سيدك فهمت خنا أركان الإسلام قلت أني إسلام وانج أساني دو بقرتي سيدك فما جرنا هنا كدر قوتي خنين دفع ما شاء الله درج قوني خنين أسمانو وننتي إراحة جرو واي درج قوتاتي في حجيتي خيسافو درجوني ويسترني خيس جراتن أمريكا كندا بيوت أكا أستراليا في أوروبا بيه بقى خيس اللي خجرو خجرين بريدة كبو خدا لقيتي مالك بريدة أركتو حجي تنتي حاجر جرو أنا فستان اللي أمس سني دبر سجر أستاذ أكا درجيس هذه تحجي جزء قدن ميبي درجان نتي حجي درتي درجان إيمانا دهين نتربيو جين كمنو حجي درتي ميبي ولا لافتو تاتي hajjiin tunni dargaggeessa kana influensii akkamii irra fiddi gaafii reefu tana si gaafa kisan irra naa deebite jijjiirama hajjii tana akka dargaggeessaati goote iimaaniyyan diiniyyan segalte tagayyuraata qaamaa fi qalbii ta'e irra si fidu. Dura wanni ilaaluu qabnu hadiisa nabiin nu hime sanatti sallallahu alaihi wasallam yoo daleeni qofa jijjiirama san farratti argina. Sigalee yookiin amala kee asib barteen achi deete amaluma se keessan keessa bobbaatee tuma yoo dhufte nama biyya takka visit godhee dhaqee laalee dhufe malee wata ka jiramni jiru hadiisan kami man hajja walam falam yarfuth walam yafsuq jechi lameen kun jecha safaataa miti kanaaf duba gartee waytaa ati hajjii gootee afaan kee kan adabatti goote ko gizee achi deetee nama amalli addaa nama fuulli addaa nama aadaan addaa nama afaan addaa addunyaa walitti dhufu jirta duba
namni garichi keessa rabbiin sodaatu namni gari waamee qasiin jaa gadi si dha'u sirra fiigaa kana hunda duba gartee sabbartee deemuu qabda takka. Lammee isaa duba gartee osoo badiin hojjanne yoonii fi hajjii san sana sir'aataan goote hogguu san duba gartee ati nama biraa taatee dhufta. Infuuleensiin guddaa inni qabu kan nama biraa taatee sii deemte nama biraa taatee dhufta jechuudha. Tash'ur cazamat Allah guddina rabbii kanaa si dhaggeeffama eebas waan sodaa rabbii jaan kanaatu si dhaggeeffama. Duraan gaafas jirtu you don't care salaataas akkuma feete salaataa namaas akkuma feete goota wata akkasitti hin fakkaatu bas garuu gizee bakka san dhaabbattee dhuftee namuma dirree qiyaamaa dhaqee dhufe wallaahi alazim ummata miliyoonaan lakkaawama tujjaara miskiina adii diimaa gurraacha araba ajama hundinuu huccuu eeynaa takka uffatee hujii gosa takka hojjeta fuula rabbii tokkichaa barbaadaaf deema namni dilli kun hundi keessattuu wallaahi waan san eessatti fiil goota عرف اليوم سينجي عرف يوني في على باتي قف أركيتا هنجي ويان ميردو شرا خيس أدو دتشين شرو ما خيس تدتش عرف أصلا شرو ما خيس أبتيتي ربي ساخدت ويتا مزدلفة بولو ديم تقول مزدلفات النمو على بول نمو ilmi ما hundinuu akkasitti sha'bii miliyoona meeqa lakkaa'u moosan ani achitti na tuuite yoonni hajjisan imimmaan irraa buuste gizeen ummata diila san akkasii arkee lafa rafeen annisa wallaahi lafa bas lafuma aadii tana korota keessa rafee subii sachitti namuu jamaa salaati akkana laalee kana keessa tujjaaraa jira kana keessa doktara meeqa profeesara meeqa aalima meeqa haafiza meeqa kana hunda namas caalu meeqaan tamii jira wayita namni dilii san hundinuu fuula rabbii dhaabbatee rabbii saniif lafa san rafee duba gartee sigaleemi wayita san duba gartee si dhaggeeffama sodaan rabbii guddinni rabbii kanaaf gabaabumatti nama biraa tokko taatee asii deemtee nama biraa taatee dhuftaa moora ammoo akkana taataa jean si himuu daran gizee hujiin itti seente arkitaatuu jijjiirama isin sirra fidha. Akkasii daawwattoonni keenya sagantaan isin daawwachaa jirtan sagantaa dargaggootaati. Sagantaa dargaggootaa har'aa wajjin keessummaan teenya tan wajjin jirtu ustaaza keenya kabajamaa Ustaaz Alii Sufiyaan daawwattoonni sagantaa tanaa bakka jirtanii sagantaa tanarratti wal afeeruu fi sagantaa tana hanga dandeessan walii sheer godhuu hin dagatina obboleeyyan keessan itti afeera dargaggootni dhufanii barbaachisummaa hajjiitii fi barbaachisummaa dargaggummaatti hajjii godhuun ni'maa akkamii qabdii namni hundi haa baratu akkasi ustaaz mee imala kana keessatti amma hajjii isin gootan san irratti as deebin barbaachisummaa si laallee hangam takka dargaggeessa barbaaddii bakkisan laallee jijjiirama akkamiitiiti dargaggeessarra dhufaa laallee maybe namni dur salaata jamaaniin salaanni gizee hajjii dhaqee dhufee salaata jamaa jabeeffata namni maskiidatti amma deddeebi'uun heddummeessine maskiida deddeebi'uu heddummeessa namni dur afaaniin jarjaruu afaan isaa kana nagee itti godha harka lallaatu harka isaa kana hajjiin tun waa meeqa nama jijjiirti jechuudha bar kayoomi waladatu ummuhuun san bar qulqullooyteetuma wantummaan ilmi namaa kun silaa jiruu isaa tan guutuu taa'ee hajjiif yaaduu qaba akkana yaadutti ati dilii eega dhalannee as hanga arraa dilii hangam takka daleene nuti ifin beenu rabbumaatu nu beekaa jechuudha tanaafuu carraa guddoo addunyaa tanarratti rabbiin badii akkanaa balleessite siigaltee badii akkanaa balleessite osoo lubbuun siin dhumin addunyaa tanarraa waan akkanaa yoo goote akka nama arraa garaa haadha isaa keessaa beettiin deebisaadha barhajjiin tolu tanaafuu akkasitti hubachuu qabaa jechuudha yoo badii takka balleessine fakkeenyaaf yoo mana hidhaa nu naqanii firdi beetiin umrii tee guutuu sirra murteessite bar firdi beetiin yoo si ajajje aboo umrii sin murteessine takkaanuu du'a sin murteessine waan akkanaa godhe dhiifama sii goonaa yoo jette bar wanti san hanga feete haa ulfaattu ni gootaa jechuudha kanaafuu namni guyyaa qiyaamaatitti amanu namni guyyaa qiyaamaa waa meeqaan nu eeggataa dukkana qabriitii fi siraaxa hundatti amanu jechuudha waan tana jabeessee ilaaluu qabaadha. Asirratti maaltu jira seete wanni nuti beekuu qabnu diliin tuni ba'aadha. Sigaltee ba'a wallaahi laziim. Ba'aa ta'uu isii ani gizeen hajjii godhee dhufeen arke duba. Qaamuma kanaa si sablata. Qaamni kun si sablata. Dalagaan kheyrii dul'aatii godhuu si ulfaattu hundinuu duba gartee siif laaffatti. Sigalee? خناف دوبا قرتي بآتنا دوبا قرتي ربي سبحانه وتعالى أصوات الدنيا قبا جرتو سر رابوسون رحمة ما دوبا قرتي إسابراتي تك لما يسا أماس حجين توني وني إسين قبدو خيسا وعلا ما دوبا قرتي
wanni isin waan hedduu qabdi ammoo waa lama ta'anii namaa dhaamu takkaffaa dachiin san wallahi dhagaadha lafti makkaasan teera deemtu dhagaa bar dhaguma qotanuu dhagaadha ni oowwiti qilleensi ni oowwaa gaa situation hamaa sanii wajjiin wallahi jaalalaatu irraa si qaba bakka san bar ibaadaat na gizee gootu rakkattee gootaa bar itti deebi'uu feetaa amma rahaan hin gootu akka wanti akka amma sitti akka fen hin jiru hajji dalagaa hajji gizee seente wallahi rakkoo qabdi xiqqashu rakkoo san numa qabdu jaalatta duuba garte sigalee qilleensa sanii heddummina nama sanii cinqiilee san wal dhiibbaadhaa kanuma hunda mashaqqaa kana hunda osoo qabdu ati lafa san takka miilli keessi dhaabbatee achirraa kanaan jaalatti irraa si qabdi wallahi lazim tuni du'aa uma rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyya Allah Ibraahimiif qeebale qalbiin namaa hundinuu akka duba gartee isii tana jaalatu isii tana hawwattu yaa rabbi naa godhi jeete kadhate takkaffaa lammaffaa alhajju multaqa alahibba hajjiin tuni duba gartee bakka ati jaalalloon keetii wajjinte wal arkitu duba nama garii rabbii jechaa si jaalatu kasin beeni wal arkita nama garii hadur rabbii jechaa wal jaalachaa turtan kan saahibummaa wajji qabdan kan duba gartee seenama bareedduu meeqa wajjin qabdan achitti duba gartee wal arkita soo obbolummaatu jabaataa jechuudha duba gartee kan sadeesoo abshir ati gaafa hajji gootee gaddee bita rabbii riskii sibbare rakkuma ni wattu dubaati akkuma godhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala jiruu tana keessaa suma bullaasa rabbiin tanaaf ati hajji takka gootee as deebinaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala wallahi riskii sibbane tabiraa tajirtu ziyaaraa duba gartee madiinaati wallahi lazim makkaa fi madiinaan tootaalii wal dhaban waanin ijaan arkee qaamaa keessa dhaabbadhe namni makkaatii fi namni madiinaatiis akkasuma wal dhaba duuba makkaa tan owwa tokko jira qashoo owwa tokko jira ati maasha Allah owwa tokko jira garuu madiinaa tana gisee dheetee namni kun qabbanaawaadha sakiinaa takkaatu jira مور دوبا غرتي مسجد النبي محمد سنجيسي سنت عليه الصلاه والسلام والله كانك تصلي مع ابا هريره في معاذ بن جبل صحابه رسول الله قدوسن يوجن الصوم والله خشينا ابتني صلاه سفكات خيسته بك روضه يعني سنجيزيد ابت روضان سن بك نبين اتدابچاتو لبكال كان اتدابچاتو لبكني ابت صحابه ساغور ساتور من نبي محمد رضي الله عنه الحمد لله ربنا فريتين من نبي محمد صلى الله عليه وسلم اتيركدين تاع القران ربي كروتور خاين كانت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بودت يچاركو بكسن دوبا غرتي غيزي تيسو وان الدنيا براخه سجرتات دغومت نبي صلى الله عليه وسلم روضه من رياض الجنه جين مور خنا هند درن وني مدينه سن كيسه تكشو ان قلبي تي كيسه تاثيرا نتي اومي هو غون غارا احد غبا البه غارا احد النبي صلى الله عليه وسلم غارا جنة خيسه الدنيا خيسه تركم عيسى جبل يحبنا ونحب نجالنا النبي صلى الله عليه وسلم جينسن غارا نبي محمد غبار ابت ابو بكر عمر عثمان فان غبار ابتني دوبا غرتي غارا سن غبا غزي دابته كأنك ترى حمزة بن عبد المطلب إجمتنا كانت تركتها في صفات غارو ما أهود سنبرة وانتين جرتي بكي لولي أهود تيجا في كجيفهم غار سنكب بناني أركتها ميتو ما تكش سرافة جوجا بكشنا كانت دلة تجارني جراني قبرين حمزة ابن عبد المطلب بعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبرين مصعب ابن أمير اللي نشخص جرتي والله بالله تالله أكنت تبغى كانت إجان أركتو حمزة بن المطلب وانت كفيل جوتا بكا سو سنيفو صدركا غرغدو هدوتو جرا غزي باقي سنتي قطتا غزي دور كانت دفتو قبر عثمان ابن عفان سدر جرا عثمان ابن عفان رضي الله عنه يوغا سينا سان هدون دبسو تر الحمد لله برامن سينا سا دبسي اكوما سينا كتاب ر دبسي سنتين دو غرتي اركي بك قبر سان دابته مسجد نبي محمد غزي كانت كي تولس سام مسجد اباسني بر منيسا مسجد بيرتوري اچر راباسني قبر عثمان ابن عفان غدو تنتي اكنت دفتا صحابة كما تما لكام تو تشخيص جرا وان تكفيل جو تبقى تشخيصتي أكوان زمن سنة مجرات جرو تكاسي فكات خناف دبا قرتي برنوته هدو خنات يا برتو جرا والله ربي إن شاء الله سنافدو أكتي يفنا رد بترجع سعين ما شاء الله ربي إن شاء الله كم أستاذ أفلاف في ستي درجة سخين أنا راجم مري نمه ده لافيسه برنا اللي ربي نهاجيسو عمل لين ونديدو أما تدو فربين ورقو بايو دكونو هاغودو أستاذ مي إمالا حجي خانا خيستي فيسبوك رسي داوچاتو ري بكا ديتان هوندا في صعوبة جرتو هوندا مي جزي حجي سن ديتي إمالا حجي ولو ما قالا
fardiilee isii guddoo ruknii hajjiilee gurguddoo eega gootan boodaga bakki dhaqan hedduu makkattis taatu madiinattis taatu isinii galtee amma yeroo makka keessa jirtamee bakka meeqa dheeyxan akka masjidul qiblatayni faa keessa masjidul qiblatayni faa madiina masjidul qiblatayni akkasuma masjida qubaa sah غار هراءة اللي أولباتي جرتا هنقم تكسوعوبا كبا نو توتا خنا راخي سبب ايتي نو درا وري ايجنسي وري سي فودي سين ديمو مكة خي سبب كيسان سي داو تشن تكلين نجر تكلين مدينه مالي مكة سيجيسان سي في شؤون خيتي سيلمي إنسان سيجيسان هوتيل سي خاين هوتيل الراسي فوران دلقا حجي تسلا غورو قبدو سي غوسيسان اچبو ددوبا غرتي يو ديبيو فت سافيتي هوتيل ديبيتا سافيتوس دوبا غرتي هوتيل جوسين راباتي حرام ديتي كفيتي تات اني مو زياره شخصيه نين بري دوبا انغان يفما فين كوز لفتنا لفسينا قبدو تكدو فيج الراك كان مي بيركچو دبو نيم مالا يفو باهون دي وان جاب ستو اكان مدينه را دفيتوان بولي هريبا انقوفني غنا مكان خيتي ربين جولي درغغوتا جولي جاي بالما دربه هوتيل دوران ما دابت ولي دفني دوبا ابو النبي خان انسان بيخوني نفو دان دوبا اكامي نجا سيبينا نانجان ما شاء الله يصدقوا فيتان نانجان مالك ان شرفتو فرانجين bakka maallaqatti sharfatanii gana geessan booda achi boodaan duba gartee qaxab je aboo gaaru hiraa gubbaan geessan jeen duba gaari hiraa kun eesaan anjaan gaari hiraa kun bakka nabiin sallallahu alayhi wa sallam dur duba gartee keessa taa'ee rabbii isaa gabbaraa ture osoo nabiin ta'in kan qur'aanni duba gartee durso iqraa jee jibriil irratti buuseen jeen haa eessa jennee dheenaan jabalun nuur jaan jeenni be amma jabalun nuur ni beeka je tokko mucaan makka makiinaa keessoo faan deene gizee deene jabalun nuur khanaa jaan gizee gaara kana duba gartee akkana laaltu asuma fakkaatuunti waluma deemte makiinaan ol deemne makiinaan hangoo ol deemtee dhaabbattu qabdi achi gizee dhaabbannee bakka sinaqanii jira duba gartee warri gaara san si daawwachiisu isaan sin daawwachiisan sinaqanii bishaan dhuganii si kannanii hadiyaa takka takkaa si kannanii viidiyoo daqiiqaa 10 qaban viidiyoo kana laalii siin jaan yoo si murteessa akka murteessu bakkaayee viidiyoon soodini siimu seenaa gaara kanaa siima gaara kun gaara kana kanaati siin jaa ol bahiinsisaa sa'a lamaa cinaa ol deemtaa jaa ani laalidiin sanii hijibanii wallahi akkasin jeef keessatti hayni hijibanii akkamitti gaara mangana sa'a lamaa cinaa ol deemtaa waan namni dur osoo hin beene amma hanga wayyaa beeta akka ati gaara san irraa qofne sibiilatti godhanii ijaaran hanga danda'anitti dur namni gaara san gubbaa kufee du'eef kana si garsiisan saniifuu akka if eeggachaa deemtu si himan طيب يوسي تاني بعد بشان سيها ندوبا وني أجاب ستة يا أستاذ أخية بشان كبناوا نخلني جزينا بشان كبناوا سنفوري دقيقة خد دي من حركة دم في بشان لقون دن دي سنو مدرك خلاص أدو في أو بكسن جو دوبا أولومان ديما نمني زيارة في دقيقة ماشين سيافة ديم سينجا هندينو دقيقة شاني سيافة مالي توكو ستينم نديم تهانجو يا نماتشو دوبا قرتي وماني باكستاني كم بشان جوجل قران دوبا ونين مستر حكومة غير يفرامو جرب كانت على كل حال غارسان زاس دين ولدم فيديو سال ما تاجيمي ان زاس دين ولدم دوبا آخر شيء جزين غارسان غوبا اول به لهاده نين حقيسه ونين حقيسه سمالي بشان هدون دوغه دوبا بشان ساسات دوغو فيت ادرا ونين داو نمني بكسان دقي زيارو فدو بشان هدو كفتين دوي كوز بشان قد وسه هدو دويدوتي غرا خن سيغوتيسي يا سلاك دديمون دنديس سو بودر اني خلاص جيتين بقى غارغو با خوفو خيتين جولين نقبدنا تيسست والله ما نسي او يونين دو اس بكا درا وحين تيبوتين دو ديما الحمد لله رب خاتمان تولين ديتاي دوبا دقيقه شنجيزين تاين رابه بشان سن ارغن رابه بود الحمد لله ني فيه نقبود دبد جولين ديمي سما انرجي غوتته ديني بكا غارسن جيزي ديني غودمتي كاتوك godati ka tokko garuu gaa gizee achi gubbaa dhaabbattee makka gallaaltu ni sodaatta duuba biitii hundi si jala jirti biitii si jala jirti dhagaa bichaa bar dhagaa akka qaraa kana dhaabbatu kana achirra gubbaa gafnaate khalaasuma bar ani wanni ajaa'iba natti he nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam haruma khamiin sanuu hogguu dhaquu turan beek gaafas hogguu dhaquu turan waan qureeshiin duba gartee ala kanaa laayitu dadhabanii isaan sanama gabbaran sanamaaf waqalan shirkii lafna dadhabaniiti osoo nabii hun tahin qalbiin isaanii fixraan isaanii akka rabbiin tokko jiru
إسان بيتي النبي صلى الله عليه وسلم هو جوباني برخوبة أكيتاني ربي ساني قبله سرا سنرة جبريل تلوف الترمي عليه السلام أكمتين يرو سن كيستي زمن سنف بود أمته ما في مالف بود ديبي لهدي حالات كانت مجوني خراك كانت مجوني خروما خميني والبهي نبي صلى الله عليه وسلم غارة سن كيس دو وقتي تا إيه تكفى خنا مكة دك زيارة خنين قد غارة حراتي لما فا بكيني دك مسجد الجني بك جانيس دك تنجرا مسجد الجني كوني مكة رات كاشوما إفدورا كتا مكة سدورا بكي خني غاف النبي صلى الله عليه وسلم طائف دك وريت طائف سك بلودي دني تمني إسار يعني أسدي به سلان نسوبي تيجي بكسن مخاطب كود جرتوري نبي صلى الله عليه وسلم مخاسن دوبر عبتيتي صلاة سوبي صلاته صلاة سوبي خنا جيزة صلاة أثر يجروني جو الرحمن كرا أوتره ويتني الرحمن كرا أخنا جنين دوبا قرتي رفتي دجيس جنين رفتي دجيسن أجت تتيامنتي أنا ربي سبحانه وتعالى سورة وسيقول أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا إلى آخر الآية دوبا قرتي مسجد الجن بكا جانين زياري أكسمت ماس حجون بكا قبرين خديجة هذا مؤمن تو تاجرتو رضي الله عنها قبري سنيس نين زياري تلمتو دوبا قرتي نمان جدك زيارة خيسا شيخ خينيا شيخ محمد أمين خرو ربي أمري إسان نخيسة هذا رسول محدث أمة أورومو قفوصون تاني محدث أمة إسلاما خانا الدنيا خانا دوبا قرتي غربا سانتو جولاركي إسان دكيني زيارة وان أجائبا جزء دكين زيارة خيسا شيني قرآن مو دقيفتا نما خطابا دوبا قرتي نما خطابا فرصة وينا خانني دكيتين دوبيسي الحمد لله إسان اللي دوبا قرتي زيارة بكان زيارة موزيم الدادات اللي دك زيارة بكاسلا زيارة أبو غارو ثور أمور نا ميجوين إن شاء الله ربي فلاني نين زيارة نبديك أب كسر يرو دبيتين ديس تان تبراتي زيارة مدينة خيسة تقولي خيسة عليه الصلاة مدينة نبي محمد خيسة تقولي خيسة عليه الصلاة والسلام إرجع مسجد مدينة باني بودا بكا وانتي لينه مالي مسجد القبلتين لينه مسجد القباء لينه خبراتي جرامس مسجد الجمعة جاني نجرا نبي صلى الله عليه وسلم مسجد الجمعة دوبا قرتي غافة صحابان قدوفن اتصالات دوبا سنيس دوبا قرتي لينه أكسمتي دوبا قرتي مسجد دوبا قرتي تربات جرا مسجد تربة خان غافة دوبا قرتي لولا أحزاب أمني مشركة على الرأي وفني برنامجكم قرآن مدينة أسوف تيمن بولا قتامي توري دوبا قرتي إدو بولا سنتي مسجد حبة ترباتي تو والبر التجارة مثلا سنسني لالله كسمة تماس إيرو مدينة خيسا سيناك عبدو إيرو دور سجارت إيرو تيمرا سنيس دوبا قرتي نزيارة الحمد لله ما شاء الله زيارة ولا ما قالت أنا فكرتي جواب أمتي إن شاء الله دعوتها خيرنا سجنتان تنيلين جمت أموراتي ديما جرتي أستاذ قافات جلي تسنى أكو ما تكنوا ياد تشيستي شيخ خيرنا شيخ محمد أمين كرو زيارتن سنين على فيديو رتوانتي لالو تري أمتها خيرنا خبيتين رادو في خورميا رادو في بكي إسان خيسة جيران أول سنتي صعوبة ميكارتي لالو في وانا جتي اسمهم مدودة تكتاكا جر مي أمني خيرنا حجي سن كيسة تمال فكات ولو ما قلاه حجي نما خيرنا دبين إساني خيسم ممان إسانا جتي أركتن خدمان إسانا جتي أركتن حال حجي أمة بيتين مال فكات قبابنا أوكي أمني بيتين را حجي ودفقون يرون داو بكا صديق وبطن tokko fooqii jimmaa abbaa jifaar gubbaa qubatan tokko duba gartee albee qubatan zaahir hayya zaahir jaanini takkaas duba gartee maqaan inni irraanfadhee waluma bira daqiiquma 10 miilaan deemteetti dheexa waluma biraati iddoo sadeen kana qubatan duba iddooniin ani dhaqee qocoollotti ziyaara keessaa iddoo hayya zaahir jaaniin tan albeeksan because hoteelli nuti qabannee fi iddoo walitti daqiiquma 5 nurraa fagoo miilaan دل ما تكو تركان فنادين سو وانين دوبا غرتي اتي تركه خيسا هدومينا شكوتين تنيلين ابساني امو ماليني امني خين بيتي باسو في تجاجل لإسانة كتي أركتن والله العظيم أدى يا أستاذ خيّة جالتو جبتو تجار بياتي تو تشيد أبتي صدقاء خدتا يون سنجيني أمانتا ركنا خيس أكمي صدقاء خدتا تيو خنقافة تتاتي nyaatani godhaniif garuu nyaata kana gizee godhaniif nyaata isaan godhaniif irraanii dhukkubsata namni
nyaata qulqullina hin eegganne waluman naqanii lubboo colanii itti kanneen jechuudha. Moor ummanni kun yoo nyaata kana nyaata hin dhukkubsataami ummanni ahlal khayriidhaa makiinaan fidee nyaata gannaqa. Nyaata makiinaan fidanii gannaqa kana irra wal fixa namni achitti. Tokko yoo fudhatee hiraataa faxaraaf akkana haayyata duuba gartee. Sigalee mokkam waan duuba gartee ajaa'iba natti keessaa. Hayi. Nyaata silaa rigulaara jechuun godhamuu fi qabu dhiiseetii namni nyaata namni ahlul khayriin alaa dalgee fidu kana fudhata maali jeegiseen gaafadhu nyaatuma kana yoo nyaatanii dhukkubsatan isaan so nyaanni san waniin nama dhukkubsaa yoo nyaanni qulqulliin isaa eeggatee hin godhanne nyaanni akka itti silaa barbaachisutti yoo hin godhanne ni dhukkubsatan takkaffaa kana lammaffaa wallaahi fooqiiniin anseenii harkisan wallaahi aziim ani arrabaafis hin ja'u tuquufis hin ja'u bakka silaa ilmi namaa jiraatu miti shuruf kuma fooqiinsan shuruf qoytu wallahi lazim yoo arkite sadaffaa ammaas wayita duba gartee namni kun biyya galuu deemuun dhaqeen yaa obboleessa kiyya meeshaa namaa tana walii hidhanii walii guuranii maqaa namaa kana dardaranii dhooni namni kanaa san eddan beeku manguddoo san keessa nama dubbisuu beeku nama dubbisuu hin beekne jira galchaa maali namni kun gizee deemu hadiyyaa fudhataa miti meeshaa tana waliin laaqaniituma caljaanii haaran meeshaan namaatu silaas nasraataan walii qabatee makiinaaras nasraataan baatee inni kun nasraataan deemaami. Maqaan namaa kun caljeetuma maxxan namni maqaa isaatillee eddan beeku soo gizee galu wal fixa namni sigalee makkam kana daran kana hunda duran duba gartoonni naasisaa namni kun dhukkubsatee achitti haa dhukkubsatee jiru nama achiisa fuudhee mana haakimaa isa geessuu hin qabu. Hajjii godhuu dhaqee osoo rukniileen fixatu. Wanta akka osoo hin goone dhukkubsatee bakka dhukkubsatee gurbaan tokko maal naan jechitti kan ijatti aan arge hajji godhu dhufee makiinaan achi keessatti isa dhoyte nama fuudhee mana hakimaa isa geessu dhabe gurbaan kun so idan ati ka ameerikaa teessee haadhaa fi abbaa kee hajji goosistu haati tee duba gartee haala kana keessatti hajji gootii jechuudha sigalee haqiqashoo duba gartee rabbiin qabeenyatti kanneen afaan biyyaa beeku if dabbara duba gartee deeme tan yoo fooqii abbaa jifaar fudhattee fooqiin abbaa jifaar suni ijatti yaanii dhaqee erkee haramuma bira jirti wisiin san sigalee mokkam achirraa baateetuma harama seenteeti numa deemta duba gartee hanga harama fooqii san duba gartee akkuma gaashni ibsan nama xiqqashoo duba gartee waa qabuuti tochi jiraata waan nama tadabretee keessaa waan namni tokkollee quban qabne kan amma duba gartee namni baruun isarra jiru fooqii abbaa jifaarsan keessatti ama tadabree wayita isaan gizee beektaa arafa dhaabbachuu deemtu meeshaa ta'e hunda achi dhiistee deemta hoteela keessa dhiistee huccuu maslaasi barbaachistu qofa qoratte erga duba gartee minaa bultee hojii minatti dalagamsan gizee fixee booda hoteela keessa deebitaami wayita duba gartee namu meeshaa isaa dhiisee kutee duubaa seenanii meeshaan fuudhamuu fi kana hundaatitu duba gartee nama mudate waan kana hundaaf duba gartee responsibilitiin sila uummata majlisaati nam tokkollee nu duba gartee namni responsibilitii isaan gaafatellee hin jiru jechuudha kanaafuu duba gartee xiqqashoo rakkoo guddoodha rakkoo hangana jiran siin himu wallaahi sinaasisan gizeechi dheedhee nama biyya keetii nama maalummaa isaa beetu nama duba gartee sirri wal beetan gizeechi dheedhee rakkoo san keessatti isaa arkite ati ameerikaa dheedhee hoteelaati keessa taa'u jirtus gizee argite xiqqashoo duba gartee wal dhabde ammoo maalleen itti warri ameerikaa deemu hajjii itti goonuu fi maalleen isaan itti baasan walumaa qidee yoo laalte wallaahi lazim yoo akkam wal dhabe xiqqashoo wal dhabe sigalee akkasiin nuti maallaqa isaanii wal qixaa asii baasnee hajji godha tajaajila bareedaa harkannaa nyaata gosa feene filannaa nam tokko ol godhatee nu laalu yoo nu dubbatan farraatti dubbannaa kabajaa qabna maaliif isaan san kabajaa san dhaban maallaqa nu wajji wal qixaa baasa maaf bakka nuti harkanne san harkachuu dhaban hooni duba gartee gaafii duba gartee majlisni nuun isaa inshaallah deebisuu danda'u jechuudha. Akkas inshaallah ustaaza dhimma kana inshaallah fuula duraaf bal'inaan osoo isinilleen imalan deemin dura walitti qabamnee bal'inaan hara maskiidaatti illee mari'anna akkasii wanni guddoon obboleeyyan keenyaaf dhaamuu barbaannu warri westarni keessa jiran kanneen as ta'anii haadha abbaa isaanii hajjii akka isaan godhaniif maallaqa ergan jechuu wanni guddoon dura takka abbootii teessan san namni khidmaa gaarii kennuuf hin jiru abbootii teessan humnaan dadhabde manguddoo ifiifuu manguddummaa keessa rifeensi arraawee qaamni lallaafatee qaamni isaanii shushubame tana hunda kophaa achitti gadhiisuun san xiqqoo rakkoo qabdi
waan ustaazarraa dhagee ture ayyoon takka dirree xayyaaraa achi duutee turtee eega hajjiin dhumte booda ilmummaan siituu bareedha nama meeqa miidhaan adda addaa ni jirti. Kanaafuu dargaggeeyyoota keenya biyyoota arabaa keessa jiranis kanneen biyya baqaa keessa jiranis waan rabbiin isaanii kenne haadha abbaa isaaniitti erganii hajji goosisan yoo dandeessan xiqqoo rizqii san achi bal'ifadhaatuma haadha abbaa keessan dhaqaa harka keessaniin tajaajila birral waalideenillee keessa bahaati akkuma sahaabonni haadha abbaa isaanii duudarra qabatanii hajji godhaa turan san duudarra illee baadhadhaa isiniin hin jennu waliin dhaqa bakka isaan itti kufanii khaasaa yoo isaan dheebotan bishaan kannaa fi humna tahaa fi gatteessisaa ol khaasaa waan ustaan keessa turan waan hin beekuufi akkasii insha Allah ustaaza salaanni asriitiin illee nu gahee sagantaanis gama xumuraa deemtee jirti mee dhumarratti waaniin ani gaafachaa turerraa wanti hafte yoo jiraatte wanni hawaasa keenyaaf hajjii tanarraa fi hajjii dargaggummaa tanaa wajji wal qabsiistee dubbachuu barbaadu yoo jiraatte daqiiqaa 2-3 carraasii kannina waa'ee waliigala ta dhumaa ta itti dhaammattume waan hin ansin gaafatinis yoo jiraatte ergaan dabalataa taati dhaammachuu feetus yoo jiraatte daqiiqaa 3 tana keessa beeyme inshallah jazakallahu khairan silatu waan dubbachuun nurratti barbaachisu dubbanne alhamdulillah rabbiin subhanahu wa ta'ala nurratti nurra haqee walicha dhumarratti waniin ani dhaammachuu barbaadu irra deebi'ee waa lama takkaffaa hajjiin dargaggummaadhaani bareeddi yoo dargaggummaadhaan goote mi'aan isiitiis siseentii dargaggummaadhaan godhe lammaffaa duba gartee wayita asii manguddoo namni fuudhee deemu asii hoteela kabajaa qabuu fi bakka kabajamaa qabuu fi hunda ta'a namni asii manguddoo fuudhee deemu hangam takka akka dararamu ni beeka duba hasilaa situation illee haala mijaa'aa keessa akka jiru jechuudha. maalayyaa duba gartee wayita ati biyyaan ammallee irra deebi'anii bakka tana irra deebi'ee ja'uu fi wallaahi haatiti yaa hajji dheetee du'aa hin godhi jaaminanni achi teessee isaa baarti duba. Afaanii baafattee rabbi akkan isaa godhu hin jettuun malee garaan numa ja'a ilma kiyyaa tana namudii numa jetti wallaahi laziim abbaan isa achi taa'ee wallaahi ilma kiyyaa tana namudii maaf bakka tana ne ergaa numa ja'a duba garte garaan numa ja'a jechuudha. Kanaafuu hanuutu situation nu mijaawee asii rakkoo meeqa arku jiru maalayyaa duba gartee achi situation mijaawaan keessatti haati biran jirre dubbii tana sirriitti itti yaadaa jechuun barbaada inshallah. Akkasii ustaaza keenya wallaahi gaasiis qaadhimannee sagantaa dargaggootaa tana torbaan kutees dhuftee nu bareechite arrallee nu bareechite جزاك الله خيرا ربين أمري سها ديرسو ربين إلمان كي خيس برخاسها خايو ماتي تي خيس برخاسها خايو وراء آخر من هند ربي رحمتها قدو في أتلي نما قرآن فايمي أما ترى أمتتي هجي قدو سها قدو نما حواسا خان الدعوة في قرآن إبسو لي ربي سها قدو نخيست أمري سها ديرسو سنجنة والفادو خيسماتي نخبجاته نزي زياري نددي بجاتشو ولمان كيس جرى في إسلاماتي قرو سبيشالي سجنتا درجوجوتا تنا أكاسي أبليان كينيا داوتوتا تي في إسلاما خن هنگا أما داوتشا تورتن قبي درجوجوتا تي توري قبي درجوجوتا تنا خيستي حجي في درجوجوتا في حجي وان جهورا أستاذ خينيا خبجما قالي أستاذ علي سفياني وجي مريبا لا تاسا توري barbaachisummaa hajji dargaggummatti godhu ustaanni waan irraa dhiisan hin qaban imala hajji isaanii gabaabinaan maal akka fakkaattu durallee feesbuuka isaanii jalatti hedduu ibsaa turan har'ammoo tiivii islaamaatti dhufuun keessanuu ibsaa turan dhaamsallee obboleeyyan keenya asii taa'ee haadha abbaa isaanii gara hajjiititti ergu su'uubaa hajjii keessa jirtu dargaggummaa yoo dhayne hajjii keessatti hajjan mabruur wasa'yan mashkuurisan hajjan mutaqabbalaa san akka goonee deebinu ustaazinuu himan rukni hajjii guuttachuuf humnaatu barbaachisaa jaan humnitin immoo dargaggummatti haajamti dargaggummaan tarasuulli itti haajamu ture ta shari'aan islaamaa tuni feetu dargaggummaan yeroo fiiganii cahanii jalaa bahan dargaggummaan yeroo darbatanii bakka itti darbatan san dhaqqabsiisan tanaafu obboleeyyan kiyya cibaadaalee gurguddoo jirtu akka manguddoo irratti achin dhiibne rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gizee dirqama nurra godhu manguddoo dhiiraaf dhalaa xiqqaa guddaa hunda walumaan dirqama nurra godhe tanaafu man istataa'a ilayhi sabiila ja'anii namni dandeettiin godheef dargaggeessa keenya gara imala hajjii deemuu haa heddummeessu isiniin janna obboleeyyan keenya tanatti aansuudhaan sagantaa qur'aana maal qur'aaniitu isinii dhiyaate maal qur'aanii tana salaata booda xiqqoo turree ittiin kan deebinu taha إن شاء الله أكسما سجنتان تربان دبر galamtee turte
afaan ingiliffaatiin sagantaa gaafii fi deebii sa'a 8 irratti isinii dhiyaata. Akkasuma sagantaa fatwaa tagalgala jummataa isinii dhiyaatus qophooytee isin eegaa jirti. Sa'a 10tti obboleeyyan keenya TV Islaamaa kana itti dhiyaadhaa qooda irraa fudhadhaa barumsa diin asirraa barsiifamaa jiru sheer godhuudhaan obboleeyyan keessan biraanis gahaati TV kanas waliin haa guddisnu hanga sagantaa biraatii walitti arkinu guyyaa irraatiif asumaan nagee isinitti dhaammanna waan nu daawwachaa turtaniif galatooma hadha wabillahi tawfiiq وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دين مدو يا رحماني بسم الله ننجل قبا مكا ربي خودر سي مكا ساده تناب تلبيتي يبور سي فاروسي ملي ربي مالك بيون سفارسي يا خنفارون سالمي سفارسة الدبسي ati farfamutana gabro tangamachise rahmata khati robi waradi sabachise turre sunna rasula tanqabso danu geise khana haka khana dabse jannat ar-raif meise جنة خير قيسي أتما يا رحماني مخاسدين خناني يا ربي يا الله يا خنوخ